بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوتوتا في وردفتوتا خيني بكم جرتنتي هند خيسانو سلاما خيني سناغا وسننجتشا إن شاء الله تعالى. أكما بيك متي الراس ديبسا غافي واحد وقبنيتي دفني eega obboleeyyan insha allahu ta'ala hunda keessanuu akkuma seentanitti viidiyoo tana laayikii tuquun dagatina. Laayikii tuquun kuni akka isiin nama hedduu bira geessu godhaa jechuu. Nama hedduu biraan gahuu hin dagatina. Sheer illee godhuu hin dagatina bakka jirtan keessatti. Duuba obboleeyyan kiyya arraan tana wanni irraa haasoynu waan ajaa'ibaati. Maalii yoo kanaan jettu taate dura dursoo ozooniifiin dawaa himuttiin seenne gaafii gaafatamteen mataa irraa tuqee dabruufadha. Gaafiin gaafatamte ta duraa maal jetti? Niin fi'amaa huuba laagaatiin na cinqaa yookaan huuba qoonqootiin na cinqaa taakka waan gaafatamerraa. Cidhaan gama bitaachaatu na dhukkubaa. Haga gartee cidhaan gama bitaachaa kanarratti hiddi ajaa'ibaa na bahutti na dhukkubaa. Dawaa isaatis ni himne jechuu. Haaya ol ka'insa dhiigaa dawaan isaa maali? Ol ka'insa dhiigaatii fi waan dawaa sukkaraa nama gargaara. Dawaan isaa maali? Amma gaafiin irraa ajaa'ibaatii fi ta hedduu na dinqisiiftee obboleessa keenya tokko gaafii tana gaafate. insha allahu ta'ala sagalee isaatis ol baasuu hin barbaannu, walaakin insha allah asumarraan akkaatiin dhageeffachaa jirtu abdiin qaba obboleessa kiyya. Gaafiin inni gaafate afaan arabaatiin attashannujaat jedhaniin. Tashannujaat cinda al-atfaal, ijoollee xixiqqoo tashannujaata qabdu. Akkasuma wajji dhukkuba sadi bakka takka walitti qabame daa'imman xixiqqaa irratti. Ijoolleen daftee dubbachuu dhabuu taakka, miilaan ol ka'anii deemuu dhabuu, laama turuu osoo miilaan hin deemne. Sadaffaa tashannujaata. Obboleessi kiyya ka gaafii tana na gaafate akkaati viidiyoo tana laalaa jirtu abdiin qaba. Qaceellotti jala deemii waan tana irraa faayidaa guddaa akka buufattu abdiin qabaa jechuudha. Dhukkuba kanaas dhukkubaati gaafate sanis dawaa isaaf inni. Ijoolleen daftee dubbachuu dhabuu, daftee miilaan deemuu dhabuu, deebi'immaas tana qofaa miti waan dhukkuba akkana godhee nama akkana laal ozuma ifiin hin feene ijoolleen tun akkana waliif butamtee akka waan akka ijaanis akkana jettee waliif butamtuu takka tahuu tashannujaata jechuun akkas. Okay. Obboleessa keenya kan durarra gaafate kana gaafin inni gaafate tana niin fi'amaa je qoonqoonis na dhukkubdi. Waan tanarraa illee dubbadheetiin jira, ammoo irra deebiitiin irraa dubbadha. Fi'amuun ati fi'amtu kuni rakkina gartee qilleensa tuubboo sombaa wanni si fi'a. Fakkeenyaaf namni fi'amee jechuun maal jechuudha? Sombii waan takka didee jechuudha, waan biraatii miti. Fi'amee jechuun yoo osoo shaa'ii dhuguu jirtu takka bishaan dhuguu jirtu namni si dubbisee akkanachi garagaltee bishaan kara tuubboo sombaa kute sombii firraa ol tufa. Fi'amuu jechuun tana. Rakkina tuubboo sombaatii fi tuubboo hafuuraa kun rakkina isaan qabaniitu jira, ta nyaataatiif ta bishaaniitii wajji. Irra guddaan nama keenya waan huubaa ja'anii ijoollee irraa guuran, huuba ja'anii laagaa tana keessa sibiila kaa'anii irraa muran. Billaahi alaykum waan akkasii dhaabaa. Maaliif yoo kanaan jettan taate arrabni xiqqishaan isin murtan san uraa silaa sombaa hoggaa nyaanni galliqinfamuu deemu uraa sombaa san cufa akka nyaanni sombatti hin linne, akka bishaan sombatti hin linne. Rabbumaa addaa nama eega. Ati alaa kulli haal muruu yoo dhabdan irra bareeda. Duba obboleessi keenya ka fi'amu kun maal gootaan ja'anii
wanni ati gootu obboleessa kiyya zayita habbatu sa'uuda'aa fuutee bishaan yookaanuu shaayii owwituu keessatti naqattee dhuyda. Ammallee gartee kaarootuma kana yoo daayitee dhuydees hedduu si fayyadaa jechuu. Talamadaa gartee zayita habbatu sa'uudaa firii isii shaayii keessa naqattee dhuydee zayita isiitiin yoo qonqoo tana shukkuumte qaceelluma sirraa kutaa jechuu. Okay, obboleessa keenya hagartee cidhaan gama bitaatuun na dhukkubaa jee hattaa kaleedhanaan ja'anii turanii jee. Obboleessa kiyya kunis maal jee sagalee tiyya akka ati ol baaftuun fadhu. Okay, obboleessa kiyya sagalee tiyya ol hin baasu dawaa ammoo qaceellotti akka ati asiin irraa fudhattu abdiin qaba. Hayyee zayita alxilba ni fidda. Zayita alxilba jechuun waan kana zayita kana ni fidatta. Ammallee gartee zayita kittaan zayita kana ni fidatta. Zayita lamaan kana walitti neeyxee obboleessa kiyya. Zayita lamaan kana walitti neeyxee zayita gartee habbatu sawdaatis yoo feete itti idaate xiqqootti idaate walqixa godhuu qabda zayita lamaan. Zayita alxilbaa fi zayita alkittaan kana walqixa godhuu qabda. Walqixa gootee nama cidhaan dhukkubu dhageeffadhu. Cidhaan gama bitaa san zayita kana dibda obboleessa kiyya. Viidiyoo waa'ee cidhaanii ammallee irraa dubbadheetiin jira. Ol deebiteetis ilaaluu dandeessa. Viidiyicha kana ni shukkuumtaanii jechuu. Okay, taraa biraatiin si hima ka hedduu ammas faayidaa qabu. Muka gartee al-ikhliyyaa jedhaniin muka kana muka ammas irra gartu kana ammallee muka zacruur jedhaniin kana fiddee walitti daayita. Qajeeloo dhageeffadhu. Muka lamaan kana walitti daayite eessaayin harkadha jechuun keenoo lama muka kana. Muka kana axxaarota bira dheeyxee harkachuudha. Axxaara jechuun bakka itti dawaa gurguran nama gaafattee. Yoo biyya Arabaa keessa jiraatte axxaarri eessa jira yoo jettee namni hundi si qaceelchaa jechuudha. Axxaara jedhaniin mana dawaa. Okay, muka lamaan kana fiddee walitti daayitee guyyatti kubbaayya lama dhuyda. Feetu yeroo takka galgala goota, feetu ganama goota, feetu guyyaa walakkaa goota, feetu galgala walakkaa goota. Ati yeroon sa'aan afur adda fagaachuu qabdi yeroo kubbaayya lamaan itti dhuydu. Kubbaayya tokko hoggaa dhuyde sa'a afur teessee kubbaayya kaan dhuydaa jechuu. Yoo sii mijjaaye sanii olis godhuu dandeessa. Sa'a 5 6 7 godhuu dandeessa. Akkanatti itti dhuydu obboleessa kiyya wanni kun sirraa kutti jechuu. Dabalata ammoo viidiyoo tana laaluun dagatini. Viidiyoon tun hedduu si fayyaddi je'eetii yaada. Okay, ammallee gartee dhiiga ol ka'e dhiiga namaatu gaafate ol ka'insa dhiigaa maaltu dawaadhaa jedhan. Muka tokkootu jira muka ajaa'ibaa obboleeyyan. Ol ka'insa dhiigaatii fi sukkara nama dararullee dawaadhaa fi jechuu. Quzbara muka gartee quzbara jedhaniiniitu jira. Mukni kuni kusbaraa mukni jedhanii al-kusbara jedhaniini fallaana tokko deemaa wajjin fallaana tokko danfiftee dhuyde jechuu. Yoo feete deematti neeyxe yoo feete deematti neeyxu. Muka gartee kusbara al-kusbara jedhamu kana muka kana fiddee daayitee fallaana tokko bishaan keessa neeyxee danfiftee hanga kubbaayya takka waliin dhuyda. Yoo feete deematti neeyxe yoo feete itti neeyxu. Yoo itti naquu baatte immoo irraaf dala je'eetii yaada. Ol ka'insa dhiigaa daqiiqaa 5 keessatti sirraa irrisa. Haga gartee sirraa deemullee godhuu danda'a jechuudha. Okay. Ammallee amma gaawwanni nuti itti seennu gaafii obboleessi keenya gaafate tan ajaa'ibaa sanitti seenna. Gaafii gartee ijoollee daftee hin dubbanne ammallee deebi'ii daftee dubbachuu qofa osoo hin tahin lafaayis ol hin ka'in tatashannujaata qabdu jechuudha. Akkana butamtu yeroo takka akkanatti ijji kara biraa laalaa. Isaan kana dawaan isaanii maali? Dawaan dhukkuba sadiitu irra walgee ijoollee tana. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haa fayyisu. Namni hundi bakka jirtanii du'aayii godhaa fi okay, dhukkuba sadeen dura dursoo akka isiin miilaan sossootu haa godhu isinii himne jechuudha. Yeroo hedduu rayhaana muka jedhaniin kana akka shaa'itti danfiftanii obaasuu qabdan.
baaqdoonasis kana waan kana danfiftanii bishaanii wajji hoggaan ni qabbana ijoollee tana obaasuu qabdan jechuudha. Tan biraas qaceellotti dhageeffadhu. Bardaqoosh, nacnaa, bardaqoosh taakka, nacnaa laama, marjooshis ni jaan bardaqoosh kana marjooshi. Giraama 300 giraama 300 majroosh giraama 300 fidda. Giraama 700 immoo naaraadiin muka ja'aniin kana fidda. naaraadiil almakhzanii muka ja'aniin kana fidda. kiiloo 4 deema kiiloo 4 fidatta qaceello jala deema. Majroosh majroosh giraama 300 naaraadiin almakhzanii giraama 700 fidatta. Deema kiiloo 4 fidatta. Dura waan ati fidattuun siimu jira. Deema kiiloo 4 fidatta. Yoo kiiloon dandeesses fidachuu dandeesse jechuudha. Deema saafii ta'uu qaba. Okay. Kiiloo takka buzuura rijl muka ja'an inni fidda. Kiiloo takka zabiib al-yamanii ni fidatta. Maaliifi akka miciyoon tun akka joolleen tun kaatee deemtuuf waan isaan dawaa isaaniif ta'a. Kiiloo takka buzuura rijli, kiiloo takka zabiib al-yamanii, kiiloo takka lawzal khawlaanii, kiiloo 3 jarri kunisi. Deeminis kiiloo 4 yoonif immoo kiiloo takkaan dandeesses deema bitachuu dandeessa. Akkatti fayyadaman dhageeffadhu gaamma. Akkatti fayyadamtun siima. Mukaan ansiin je'e khataraa duraa gartee giraama 300 fi 700 majrooshii fi gartee naaraadiin almakhzanii muka ja'a mukana khawalit daakame giraama 700 fi giraama 300 majroosh giraama 700 naaraadiin almakhzanii kana fidda walillaayxee khadaakame fidda. Khadaakame kanarraa fuutee jechuun fallaana 2 guddaa deema fallaana 2 deemaan siin jechuun jira. Deema fallaana 2 guddaa bishaan oowwatti neeyxee dawaan siin je'e kana fallaana xiqqaa bunaasan dawaa giraama 700 fi giraama 300 majrooshii fi naaraadiin al-makhzanii khaja'aniin kana fallaana xiqqaa bunaasan fuutee fallaana guddaa 2 deemaa gartee bishaan oowwaa wajji waliin naayxee waan kanatti laayxee obaaftaa jechuun. Ganama subii osoo waa takka nyaanne taakka galgala yeroo hirribaa deemtu laama akkasitti obaafta. Okay. Mukkeen ammoo walitti laaqamee majrooshii fi naaraadiin al-makhzanii kana mukkeen walitti laaqame kanarraa immoo fallaana tokko bishaan oowwaa wajjin ganama tokko galgala tokko kubbaayyaa xixiqqaa wajji obaasta ijoollee tana. Okay. Achi booda immoo wanni ati godhuu qabdu tasirra jiru qaceellotti dhageeffadhu. Buzuur al-khil waan nuti jenneen kana kaan akkamitti fayyadamanii yoo kanaan jettu taate khagartee Allahumma salli ala Muhammad kiiloo takka buzuur al-rijla zabiiba al-yamanii lawza al-khawlaanii khaja'amu kana yeroo hunda walit daayiteetiti abbaa kiyya waan kana walit daayiteetiti akka ijoolleetti afaan irra dibdee nyaachifte jechuudha ijoollee tana. Waan sadeeniin ansiin je'e kana walirra daayitee nyaachifta. Akkas goote jechuudha. 3 kiiloodhaa kan ansiin je'e kana. Kaan ammoo buzuur al-khil khadaakame buzuur al-khil khadaakame kana fuutee nyaata hunda keessatti naquufii qabda. Nyaata hunda keessatti naquufii qabdaa jechuudha.
Okay. Akkanatti inshaallah yeroo gabaabaa keessatti sossooti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti sossooti. Nyaanni ammaas ijoolleen tun nyaachuu qabdu irra guddaa nyaata giriin ta'uu qaba. Nyaata giriin hoggaan siin jedhu waan akka raafuu, waan akka salaxaa, waan akka mirinjaalaa, waan akkana kanaa ta'uu qaba. Nyaata qaama isaanii seenu. Kaaroot, lawzii, waan akkana kana. Hayyee talamadaa dhukkuba lamadaa dhukkuba waliin bubbutamuu san ijoollees haa ta'u nama guddaas haa ta'u garuu immoo ijoolleetiin amma dura hima muka shamar ja'aniin takkanii fidda shamar muka ja'aniin kana kalamadaa yaansuun ja'aniini yaansuun tanarra guddaa anniin fayyadama obboleeyyan isiniin argisiisa. Yaansuun an irra guddaan fayyadama maaliif fayyadamtoo kan jettu taate shaa'uma akkuma shaayii jirtii yaansuun tun ta shaayiitii jira. Shuuf mukni kun yaansuun ja'ama. Aniisee jechuudha afaan Ingiliishiitiin. Afaan Arabaatiin ammoo kunoo yaansuun ja'ama laal. Yaansuun kana hedduun fayyadama nashaaxa qaama kiyyaaf naa kanna waa hedduu nama gargaara jechuudha. Okay, shamarni fiddataa akka talamadaa yaansuun fiddaa baabunaaj fiddaa qaceeloo dhageeffadhu mukkeen nan siimu jiru kana naanaani fiddaa muka hanga kana hoggaa fiddee walit daayitee fallaana tokkorraa fuutee jechuudha. Bishaan owwaa keessan neeyxee ganama yeroo takka galgala yeroo takka deemaa wajjii yoo waliin gootee fi sedduu bareedaadha. Kuni maali tashanujaa taate ijoolleen akkasii butamuu san irraa kuchiisaa jechuudha. Kalamadaa kajoollee akka dubbattu godhu ammallee gartee حبوب الفجل خغرتي تشنجاتا خبوتو سن حبوب الفجل في ديما وجين اوباسو قبديچو ديما وجين اوباسو قبد حبوب الفجل اما خرادوماتي يانا خاتشنجاتا خديمچا خمتنوا فما خدوبچو داتي dubbachuu ijoollee dubbachuu dadhabde dawaa isii jechuu. Habbatu sawdaa ni fidda, shifuu ni fidda, murra muka ja'aniin ni fidda, rummaana ni fidda. Waan hanga kana fiddee walitti laayxe obboleessa kiyya hoggaa walitti laayxee fallaana xiqqaa tokko waan kanarraa fuutee fallaana guddaa deemaa wajji walin laayxee akkasitti ganama yeroo takka galgala yeroo takka nyaachifta. Torbaan sadii qofaaf nyaachifta ijoolleen ta'e yaada tokko malee dubbattii jechuudha. Dawaataan ammoo haga gartee isaan irraa wanni ja'anitti itti goote jechuudha. Xiqqishoo baatii sadii kana fudhachuu mala. Ammallee ta deemichaaf si gargaartu fakkeenyaaf amma yoonii fi wanni tun kursii taate ijoollee akkana kursii irra keessee beekaa miila kursii sanii qabde akkana gootaan lallal qaceeloo dhageeffadhu kursii irra ni keessa eega kursii irra keessee ijoollee tana beekaa kursii kana gootaan if qabuu yaalti ijoolleen qaama isaanii sosso'icha irraanfate kanaatu sosso'icha yaadate jechuudha. Waan kana waliin nyaachiftaa jechuudha dubbachuudhaaf. Ta biraa ammoo waan shukkumtuu ni jira haalaan impoortaantii taate qaama isaanii guutuu galgala ni shukkumta. Ilaa hanga torban sadii ilaa hanga baatii lamaa shukkumta qaama isaanii waan shukkumtuun dhageeffadhu. Muka alhileej ja'aniin kana alhileej ja'aniin muka kana alhileej al-aswad ja'aniin ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dhukkuba hundaaf dawaadhaa jee mukni kun. Alhileej al-aswad kana ni fidda ficaa isaa daayitee haala nurraa'uu qaba. Ficaa isaa kadaakkame kana zayita gartee zayita zayituun kana saanaa balloo xiqqoo boolloo keessatti naqattee zayita habbatu sawdaa xiqqishotti neeyxee
muka kanaas fallaana takkatti neexee qaama ijoollee tanaatiin shukkumta miilarraa qabdee ilaa hanga qaama guutuu ammoo caccaba qaamaa bakka kana bakka gartee caccabinsi qaamni itti caccabu kana hunda likkittii shukkumtaan suuta akkanatti gubbaa turtee jilba isii mudhii isii sarbaa lamaan jidduu morma kana bakka qaamni itti caccabu kana hunda qaama isii kana hundaan shukkumta waan inni siin jee kana alhileej alaswad zayita gartee zayita zaytuun xiqqisha fallaan tokko habbatu saudaatti neeyxee saanaa boolloo wayii keessatti saanuma xiqqoo wayii kubbaayuma xiqqoo wayii keessatti waliin naqattee waliin laayxee qaama ijoollee saniitiin qaceelloo shukkumta inshaa Allah bi'idhnillah ijoollee teetii sossoote waliin arguu teenya jechuudha bi'idhnillah inshaa Allah. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenya warri garee teenya keessa hin jirre garee teenya ta WhatsAppii yoo dandahame diskiripshina jalaan isinii kaayaa achi jalatti garee san linkii tuuxanii seenuu dandeessanii. Warri immoo chaayinaala keenya faaree taatan chaayinaala keenya sabskiraayib godhuudhaan iddoo bilbilaa san tuquudhaan nu hordofuu hin dagatina guyyaan guyyatti waa'ee dawaa kana gaafii nu gaafatamte guutumaan guututti deebisaa yaana. Tanaaf obboleeyyan wanni inni isinirraa barbaadu takkan jirtu maallaqa isinirraa hin barbaadu ummanni kiyya haa fayyadamuudha. Rabbi warra irraa fayyadamu nu haa godhu. Rabbi vaayirasii koronaa kanaas nurraa haa dhabamsiisu. Rabbi gartee rakkataa keenya kan gartee biyya adda addaa biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaatii fi biyya adda addaa biyya baqaa keessa rakkachaa jiru hunda Rabbi rakkoo irraa haa kaasu. Ammoo laayikii godhuun dagatiin. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.